Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama jala jirtu warroonni wanta hordofan buleen kee qaqqaaliif qaqqaaru hundi keessan isin jaaladha. Asuma warroonni mana makkiyaa arsiitiif maatiin ta'in akka maatiin hartaa ta'an tattunan dura maatiin hartaa ta'an akkana jajjabeessan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akkasuma yaada dhiqqoota qaqqabaarraa yaadni summaa inni wayita buleen kiyya ka biyya namaa keessa faffacaanee jirru hundi kennayyuu maatii keenyarraa fagaannee haadha abbaa keenyarraa akkasuma warroonni hin jira hundi miti wallaahi maatiin keenyarraa fagaannee oduu maatii keenya yaadnu otoo maatii keenya dhoowwanu maatii keenyarraa fagaannee biyya namaa keessa faffacaanee mana namaa keessa jirru akkasuma alaa jirtanis akkasuma hin jira biyya hundaa keessa warra jirtan warra doolaa arabaa keessa jirtan silaahuu yoo waa jedhamu ijoollee shamarran biyya arabaa jedhanii sababa nama tokkootiif jecha maqaan nama biroollee walumaa qabanii hundaayyuu maqaan ajaa jira. Buleen kiyya billaa xiqqaa Allah rabbiin sodaadha. Bakka takka gattaa hojjetadha. Mana namaati yoo rakkattee baatellee yoo inni hin jira rakkatee qabahu wallaahi amma ofii mataa kiyyarraa dubbachuu ammaa inshaallah guyyaa rabbiin jedhee guyyaa dubbadhu jira. Rakkina hedduu keessa dabaranii buleen wallaahi dhuguma rabbii ani bas yeroo dhimma ija keessa na dhufa dhugaa rabbii yoo wanta tokko argu sababa nama tokkootiif jecha nama hunda gabbayanii arrabsanii nama hunda quba itti qabanii maaliif ta'a hundi dhugaa rabbii nama ulfaata yeroo haala jireenya namaa kana yeroo ilaaltu si jibbisiisa baqa sababa nama tokkootiif jecha sababa nama takkaatiif jecha nama hundoolee qabanii yoo ittiin nama arrabsan hedduu takka nama jibbisiisa ani wallaahi saantima takka baasee nama takka hin qarqaaru mataa kiyyarraa maaliifi akkuma kiyya deemtee mana namaa keessa dhaabbattee hojjettu bakka rakkattee baatemi rakkoo keessaan mataa kee keessa qaqqabadhuu fi mana namaa keessatti mataa kee qaqqabadhu hojjetadhu bakka fagaadhu haqa namaa irraa fagaadhu dilii irraa fagaadhu rabbiin si qaqqina wallaahi yoo isin mataa qaqqabattanii hojjettan rabbiin isin bira dhaabbata yeroo isin qaqqabattanii mataa keessan waa hundarraa of dandeettanii mataa keessan qaqqabattanii hojjettan rabbiin waan isin yaaddan kullee isinii goota bultillee akkasuma nama bifaan hin maratinaa odoo firiizii soixan mataan firiizii buqqeen keessa wallaahi gaafa asii gabbatan sammuu keessa gaggeessin hin hojjetu maaliifi bakka saamni keessan karoorri keessan karoora biroo ilaalchi keessan ilaalcha biroo maaf biyyaa baane maaf haadha abbaa keenya biraa baane ani wallaahi yoo haala jireenya kana kan ilaalu na jibbisiisee jiraayyu inumaa nama jibbisiisa mee obboleen kee maaf biyyaa baane jedhaatee of duuba deebi'aa of yaadadha maaf biyyaa baane maaliif biyyaa baane maa haadha tiyya dhiisee biraa badeemu ka abbaan qabne ka haadha dhabe abbaa qabaatee ka haadha dhabe ka haati teessan akkamitti isin guddisti yaadadha of duuba deebi'aatee maatii keessan biraa maaf baanee maaf fagaannee maatii biraa jedhaatee eenyummaan isu qasan billaahi namni otoo jireenyi biyyaa itti tolte tokkochisaa biyya kana keessan dhufu haguma hin jirre ofiin dhaabina hojjetadha mataa keessan qaqqaba mana namaa keessa ani ijoollee meeqan arga daa'ima hojjedhu bara ka biyyaa baateef hojii maraxachuun of duuba deebitee isiniin of tuffachiisudha malee hojii maraxettana hojii argattanii mee inuu baatanii baddanii mee baatanii rakkattanii baatan ka rakkatee bahillee jira rakkattanii baatanii mee kun rakkattanii baatan san mataa keessan qaqqabadha hojjedha wallaahi arabni yoo isin amala qabaattanii hojii isaanii naamusaa hojjettan akkana ol jettee isin ilaaltu hojittuu isin hin ajajju kun dhugaa rabbiiti ofii keetiif ajajja anamma as keessatti nama meeqaan qabadhee deema dhuunfaa kiyyatti jechuudha tasarraatanyaa qabdullee dhuftee na yaamte na ajajattee hojjedha maaliif hojjechuu biyyaa beekaa akka mataa kee qabadhee hojjechuu biyyaa beekaa hojjedha of jijjiiraa harka namaa hin laalina namatti waan keessan kennitanii
keessattuu haadhaaf abbaan keessan hin beekne nama haadhaaf abbaan keessan hin beekne birrii kennitanii gabbaatanii miidiyaa irratti naa qabaa na dhaqqabaa dhaabaa ofirraa. Ka isinii hojjettee isinii erga sun illee akka ta'eetii sanaa bara. Hojjettee si haa qarqartuu fi fuuraa isii dafqee isii fixxee fiddu tama akka ta'eetii sana. Shamaruma akkeetii kana. Mee dhiisaa bakka waan jireenya keessanii bichaa taaraadha namatti hirkattummaan ta'inaa. Wallaahi iddoo takka ulfaatu ani gara kiyya baay'ee tokko na dhagahama wallaahi. Rabbiin nama qajeelchu rabbiin obboleen kee biyya namaa keessatti hunda keessan rabbi isin haa qajeelchu. Rabbiin wallaahi waan jabaatti kulli isin haa qajeelchu. Obboleen kee hundi keessan ka biyya namaa mana namaa keessatti ni fagaadha. Sababa nama tokkooti jecha hunda walitti qabanii shamarran biyya arabaa. Barayoon isii ka mana amantaa ijaaru, isii ka masjiida ijaaru, isii ka mana amantaa ijaaru. Amantama kamuu hordofaa ijoollee shamaraa wallaahi akka isii namni yoo rakkate akka isii rakkina namaa bira dhaabatu jiru. Gadheen immoo jireenya ofii hin beekne maqaa nama balleessiti. Ta jireenya ofii hin beekne, ta maatii ofii sodaa hin beekne. Ani wallaahi ni qaanfadha abboommi maal jedhee akkana nama fuuldura baheetiniin. Abbaa manaa kiyyaa miti yookiin immoo jireenya boruu naa ta'uu miti nama fuuldura bahee na gargaara. Wallaahi hedduu ulfaata. Assaaba keessa nama galcha. Hedduu takka. Irraallee dubbachuun barbaadu waan namarra dubbachuu hin fedhu inni maaliif abbaan sun dilii inni baatee deemuun hin beeku diliin isaa sun naatti dhufuu dandeetti waan ta'eef akkasuma obboleen kiyya walii dhageenyu haa walii abboomnu haa walii mee walumaafuu haa dhageenyu maatii kennallee haa eeggannu maqaa maatii kennaa obboleen kee biyyatti kabajaa qabu meeqa jira haati isaan ta'e akkas abbaan kee akkas firri kee akkas yaaliin kee. Wallaahi hedduu akkanatti dhagama hedduu akkana ulfaata yeroo kana qaqqabee ilaalu maaltu dhufaa jira qiyyaama dhufaa jira natti fakkaata ibiddi waan natti gad roobatu na fakkaata hedduu ulfaata wallaahi baay'ee tokko namatti ulfaata walii haa dhageenyu wal bira haa dhaabbannu ani gara kiyya nama gara taane wallaahi nama gara hin taane deemu maallaqa isaan dibata akka ittiin baasu. Rabbiillee irra na gaafata kan ifaa jeetii tana maaliin goote jedhee borootti na gaafataa bara. Nama rakkate biraan dhaabadhe moo nama beela'ee biraan dhaabadhe moo nama dilii dalagee biraan dhaabadhe moo maal kiyya biraan dhaabadhe jedhee dubbadha. Bakka namni takka dogongora 2, 3, 4, 5, 10 macarrasha irratti yoo ati fuulii yoo taate kinoo yaa rabbi naa dhiisi si gatee si biraa zoor jedha. Ilma dhiiraa irra laalina. Ilmi dhiiraa yoo ati hin barbaadin koo gabba isiin jiru. Soba dhugaa rabbii irraa fagaate. Yoo ati wajjin kolfeen, yoo ati wajjin ilkaan keetti hin agarsiisin namni tokko jedhee si laalu. Namni takka kabajaa laalu yoo sitti dubbate kabajaan deemee maatii kee gaafata. Namni bultii si barbaadu maatii kee fira keetiin onna barsiisedha. Yoo fira kee beeketti ofii isaatiitti bahee dubbatata. Si galee yoo atummaan jalaayyuu daaftee ofii isaatii deemee maatii isaatiin mari'achiisee maatii kee gaafataa siin jedha bara buleen kee. Odoo si hun gaafatin dursee maatii kee gaafata dhugaati jaalate jennaan. Kana waan ofii kiyyaa beekuufi. Sababa nama tokko. Iddoo takka ulfaata. Asuma dhaama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.